Ani garuu waa'ee kee waan ani jedhu baay'ee ni qaba kan garaa si cibsuu jechan dhabaa isa kam dubbadheen isa kam baganagaan dhuftee maqaan keenyuudha eessarraa dhuftee wanti waaqayyo lafa kanarratti siif godhe maaliidha maal dhugaa baata ani kan inni dhufe asuma magaalaa Naqamteerra ganda Duwwaa lamarraadha torbee irraa iddoo kanan taa'aa jira obboleessi koo gaafa 26 galgala qabamee iddoon inni bu'ee dhabame haala qilleensaatiin jechuudha hindu'een jennu maatiin rakkatu baay'ee olii gadi deemtee barbaaddiin boochi achiin hin dhabne bakka kanaan boodamaa gochuu hin dandeenyu du'aadha jedhee reenfasaa argeen awwaalladhu ilmoo koo nan dhabe tuun arguun dhabe jettee baay'ee boochi dhugaadha iddoo sanan ta'a raajiin namni waa'ee obboleessa keetii boo'aa jirtu baay'ee cannaqamaa jirtu ka'e jedhan nama baay'ee taanee kaan iddoo sana taa'een shaalbii kee guduunfaa kootu fiiginaa jedhan. Obboleettiin hime obboleessa kee baay'ee cannaqamaa jirtu ariifadhu miilaan alaabadhu maal ture kan kee? Gaafa roobii galgala fuudhanii deemanii iddoo isaan geessan dhaban. Bakka dhagee raabsa galee guduunfaa kootu. Dhugaan seene dhugaadhaan hindu'een seene gaafa isaan akkas naan jedhanu shaalbii koo guduunfeen itti kenneen shaalbicha hiikaniiti dhuga baatee yaab dhufta bayeera naan jedhani dhugaan seene haati koo galgalas nan dhabe jettee natti dawwaltee natti himti sanbatas akkasuma jettee kennaa iddoo kanatti kennaa jira waa'ee obboleessa kee cannaqamiin ofii isaanii fidu ofii isaanii aanaa sanatti fidanii gashuu naan jedhame. Eshi amiin jedhee fudhee taa'ee kaleessa sa'aatii 5 irratti iddoo hidhanii ofii isaaniitti fidanii aanaatti gashanii naa galateeffadhu deemi anjiraadha hin duune nama baay'een na biraa du'e anaaf heera naan jedhe namni akka kootti rakkattan namni obboleessa qabdanu dhugaadha torbee irraati kaasee wamboo waa'ee isaatiif lafa jirtan ol ka'aati maaloo waaqayyoon naa gala illa keessanii dhaabbadhaa isa hidhaa keessaa nama baasu isa du'a keessaa jireenyatti nama fidu Yesuusi ammayyuu itti dabalaa galanni kun itti xinnaata Yesuus kanatti boolla du'aati isa nama baasu ilmaan gaddaa isa namarraa hafu looraa sabni waaqayyo sinaa eebbisu. Raajiin lafa kanarratti baay'ee dhugaadha. Lafa kana koottaa yoo rakkattanii dhugaadha waan hin dubbatu qabu kaleessa gaafa sa'aatii 5 walakkaatti natti himame nan boo'e lafa dhangangaladha dhugaadha mucaa koo irratti kufee waan hin dubbatu wallaaleen olii gadi fiigee iyyaan oole kanaaf qabeenyi qabame sundisaa waluma faana ijoollee sana faana magaalaa galanii kanaaf waaqayyoon galateeffadha waaqayyoon guddaa naa galateeffadha. Nori gooftaa si gargaaree biraan hafanii dhuga baatu isaa bara baraa ta'e.